odeeffannoo baargamaattiin gaafa ce'u tan sararaa jidduu Arsenaal Declan Rice waancaa addunyaa irratti dursaa taphattoota lammaffaa Ingilaandi ta'uun akka tajaajilu Toomaas Tuweel filataniiti kan jiranii. Rice taphoota 72 garee biyyaalessaa Ingilaandiif taphateera muuxannoo qabachuudhaan Tuweel kan himanii ganna 27 irratti kan argamu Declan Rice Arsenaal waggoota 22 booda shaampiyoonii Ingilaandi akka ta'uuf gargaarus kaasaniiti kan jiranii. Waancaa Champions League Awurooppaa ammoo xumuraaf ga'uudhaan PSG-dhaan mo'amuun waancaa dhabuun ni yaadatama. Taphataan kun yeroo Harry Kane hin jirre taphataa dursaa taphattoota akka ta'us kan gabaafame. Declan Rice dabalatee taphattoonni Arsenaal kanneen akka Bukayo Saka, Noni Madueke fi Emeriche Eze waancaa addunyaa irratti hirmaataniiti kan jiran. Ingilaandi waancaa addunyaatiin Kirooshiyaa, Gaanaa fi Paanamaa waliin ramaddii laa jalatti kan taphattu. Kylian Mbappeen waancaa addunyaatiin duratti yaadota garagaraa kenneetiin kan jiru. Waancaan addunyaa biyyoota 48 hirmaachisuun isaa carraa biyyoota hirmaannaa hin arganneef bal'iseetiin jira jechuudhaan kana kaaseetiin kan jiru. Ani ammallee waancaa addunyaa irratti hirmaadheen jira. Garee biyyaalessaa Itilii waancaa addunyaa irratti hirmaatuu dadhabeef immoo hedduu natti dhagahame jechuudhaan kan inni dubbatee. Kylian Mbappeen waancaa addunyaa 2022 tapha xumuraa sana immoo irra deebi'ee viidiyoo isaallee ilaallee ilaaluus hin barbaadu. Yoo ilaale dhukkubbii wayiitu natti dhagahama jechuudhaan kan dubbatee. Yaada namoonni garagaraa immoo Cristiano Ronaldoon sirriitti hojjeta, Lionel Messi ammoo taphaan kennaa uumamaa qaba jedhu kanarratti immoo walii hin galu. Wanti hunduu hojiin argama jechuudhaan kan inni gabaasee. Ardaa Guular immoo taphataa sarara jidduu gara fuulduraatti siqee taphatu qaalii addunyaa kanaati jedhameetiin kan jiru. Taphataan kun dargaggeessa. Gatiin isaa immoo yuuroo miiliyoona 100 fi miiliyoona 48 akka ta'edha kan gabaafame. Taphoota michoomaatiin Keeniyaan Lesotoo goolii 4-0 injifatteeti jirti. Iraan miseensonni fi hooggantoonni garee kubbaa miilaa ishee USA seenuu dhorkamte jechuun kan himatte. Ameerikaan miseensonni garee kubbaa miilaa Iraan keessatti lafee dugdaa ta'an viizaa dhoowwachuudha Iraan kan ibsite. Iraan himannaa kana kan dhiyeessite erga taphattoonni ishee waancaa addunyaa irratti hirmaachuuf viizaa argatanii booda miseensonni ishee kan Ameerikaa seenuuf deeman dhorkamuu hordofuun kan himannaa kana bante. Aangoonni USA taphattootaa fi miseensota garee kubbaa miilaa Iraan dorgommii kana murteessoo ta'aniif jimaata viizaan kennamuu ibsaniiti kan turani. Gareen kubbaa miilaa Iraan tapha waxabajjii 15 Los Angelesitti taphataniif guyyoota 10 dursuun viizaa argatan jedhaniiti kan jiranii aangoonni USA. Amma Iraan maqaa dorgommii kubbaa miilaa jechuun taphattoota fakkeessite shororkeessitoota dhoksaan gara USA galchuuf akka galchituuf hin eeyyamu jechuudhaan hooggantoonni USA viizaa dhorkatan jedhamuudhaan. Iraan immoo kana taphattoota dhorkite jechuudhaan kan himatte. Miidiyaan Iraan akka gabaasetti hoogganaan federeeshinii kubbaa miilaa itti aanaa fi Daayirektara miidiyaa dabalatee hooggantoonni 15 kanneen akka USA hin seenne dhorkaman ta'uudha kan himte. Gareen kubbaa miilaa Iraan sanbata kaleessaa gaddaa iddoo shaakalaatti hojjechaa turetti Turkiirraa ka'uun gara Meeksikootti kan qajeele. Gareen Iraan Meeksikoo buufata godhachuudhaan waancaa addunyaa kana taphoota USA keessatti qabu guyyaa taphasan imaleetiin akka taphatuuf kan eeyyamame. Miseensota harkaa dhorkite jechuudhaan Iraan amma USA himatteetiin kan jirtu. Ibsa Iraan baaseen USA'n yakka duraanuu itti jirtu baastee mul'istee jirti jechuudhaan Iraan kan ibsite. Itti dabaluudhaan loogii garee kubbaa miilaa Iraan irratti gaggeeffamaa jiru ifatti baastee mul'istee jirti jechuudhaan kan ibsite. Florentino Perez ammas irra deebiidhaan pirezidaantii Real Madrid ta'uun kaleessa filatamaniiti kan jiranii. Waggaa 20 booda miseensi Real Madrid carraa filannoo pirezidaantummaa irratti yoo hirmaatu Florentino Perez Enrique Riquelme caaluudhaan kan injifatanii. Florentino Perez hanga bara 2000
29tti Real Madridin pirezidaantummaa tajaajiluuf aangoo qabataniiti kan jiranii. Kilabichi walitti aansuudhaan waggoota lamaaf waancaa malee erga xumuree booda mormii isaan mudate ofirraa hambisuuf jecha filannoo kana kan godhanii. Perez bara 2000 irraa hanga 2006 sana booda immoo 2009 hanga ammaatti aangoorra kan turanii. 2009, 2013, 2017 akkasuma 21 fi 25 morkataa malee kophaadha pirezidaantummaaf morkatanii kan injifatanii. Miseensi Real Madrid 100,000 ta'an erga bara 2006 as waggaa 20 booda yeroo jalqabaatiif sagalee isaaniin pirezidaantii filataniiru. Perez erga injifatanii seenaa Real Madridin sagalee ol aanaa lammaffaa argataniiti kan jiranii. Sagalee 1,000 kan hanqate inni immoo osoo dabalame kana ol ta'a jechuudhaan kan dubbatanii. Garuu immoo dimokiraasiif maatii ta'uu keenya agarsiifne jechuudhaan kan dubbatanii. Jabaannee hojjannee rakkoo kana keessaa ni baana kan jedhanii. Leenjisaa cimaa Jose Mourinhonis gara kilabichaatti deebi'uu kan himanii dogongora hin hojjennu jechuudhaan Perez kan dubbatanii. Perez Ibrahima Konate fi Denzel Dumfries gara kilabichaatti akka fidanis beeksisaniiti kan jiranii. Jose Mourinho immoo Bernardo Silva Manchester City bilisaan kan gadhiisu mallatteessifachuu akka barbaadan gabaafameeti kan jiru. Taphataan umrii 31 Silvaan tapha biyya isaa Portugal goolii 2-1 Chile injifatte irratti Barcelonaan filannoo isaa akka ta'e dubbatus hanga ammaatti hin beeksifne. Bernardo Silva Barcelona mallatteessuu yoo barbaade kilabichi fedhii olaanaa akka qabu dubbatamaatiin kan jiru. Atletico Madrid kilaba isa barbaaduudha ta'us akka gabaasa agarsiisutti Real Madrid Bernardo Silva akka mallatteessifachuu barbaadu. Jose Mourinho kan dubbatanii. Silvaan Barcelonaanis ifatti taphataa kana akka barbaadu gaaffii dhiyeesseetiin kan jiru. Barcelonaan filannoo ani qabu keessaa tokkodha, garuu ammoo murtoodhuma hanga ammaatti in murteessine jechuudhaan Silvaan kan dubbate. Filannoowwan hedduu jiru, kilaboota ani akka taphadhuuf barbaadan hundaafuu kabaja olaanaa qabachuudhaan kan dubbate. Dhumarratti garuu ammoo garee na barbaadu anis inni filadha, isa dhugaan na barbaadu isa natti na jaalatuuf nan mallatteessa jechuudhaan kan dubbate. Isa dhugaan na jaalatuuf taphachuun hawwii kooti jechuudhaan kan dubbate. Kuni waan murteessaadha. Guyyaa ani murtoo kana itti dabarsu immoo waancaa addunyaatiin booda jechuudhaan Silvaan kan hime. Odeeffannoo birootiin taphataan duraanii Arsenal fi Manchester United Robin van Persie hojii leenjisummaa Feyenoord irraa gaggeeffameeti kan jiru. Taphataan kun van Persie jechuudha kilaba biyya isaa Feyenoord sadarkaa lammaffaan akka xumuruu fi akkasuma Champions League Awurooppaatti akka hirmaatu godhus waliin turuu hin dandeenye. Feyenoord hooggantoota kilabicha erga jijjiiree booda leenjisaa ganna 42 van Persie kanas hojiirraa kaaseetiin kan inni jiru. Taphataa ta'uun yeroo lama Feyenoord keessatti dabarseetiin jira. Van Persie taphoota 122 goolii 46 kan galchee fi leenjisaa ta'uun immoo taphoota 58 dursee 30 injifatee PSV Eindhoveniin qabxii 19 caalamuun sadarkaa lammaffaan kan xumure. Robin van Persie kun akka kilabicharraa ari'amu isa taasiseetiin kan jiru. Van Persie Arsenaal keessatti waggoota 8 dabarseera. San booda Manchester Unitediif mallatteessuudhaan Sir Alex Fergusoniin leenjisaa shaampiyoonii liigichaa ta'eetiin taphataa seenaa qabudha.